ጆርዳን ነው ከመጣው 9 ወሬ ነውና በቃ አልጃው 2 ቤት ቀይሬያለሁ። 3ኛ ቤት አሁን ገብቼ የልጅቷ ቤት መሰራበት እሰትዋ የልጇ ቤት 18 ምንጣፍ አመጣችና ጠቢው አለች። አጠብኩኝ እጄ በሰበሰና ማጠፍ መዘርጋት አቃተኝ። ማረጋ ሱስተኒ ጆርዳን ኬሰ ከንጅርቱ ጆርዳን ኬሰቲ ባየ ተኳሰቃይ አማ ከነን ጅሩዳ ጀቴ ባየ ተኮራከ ቻንስ ራጀቴ ቦሲ ይቹዳ ኤርገን ቢያ ዱፌ ናኖ ጃሞ ወጋ tokko guuteen jira so amma kana hunda keessatti manimti tokkichinaaf hin taane akkanattan jijjiiraa jira jettee Joordaan nama takka biyaansi akka carraa yoo argamte nalatti namni isaanii baay'ee badaadha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askaalech jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'eetu jecha. Egaa ijoolleen Joordaan deemuu yookiin immoo deemtanii yeroo baay'ee imbaasillee hin qabdu biyyi suni. Waan baay'ee tokko nama ajaa'ibu ijoollee baay'ee achitti rakkachaa yoo ijoolleen tuwamturree namni sagalee ta'uuf hin jiru beektanii baay'ee rakkoodha. Kanaafuu ijoolleen keenya Joordaan keessatti yeroo Joordaan deemtanii namoonni baay'een imbaasii waan hin qabneef asii biiroo gaafa yeroo deemtanii biiroon kuni beektanii biiroon Itoophiyaa fakkeenyaaf baay'inaan Araboota biiroo isaanii keessa kan jiru jechuudha. Araboonni immoo isaan deeggaru malee wanti isaan godhan hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni keenya Joordaan deemtanii yeroo biiroodhaa deemtanii waan akkanaa kana irratti sirriitti xiyyeeffannoo gochuu qabdu. Xiyyeeffannoon asiniin jedhu Joordaan keessatti baay'ee rakkoodha. Iqaamarree namaan hojjisiisanii akkanumatti beektanii intini kaffalanii tokko siriidha isaayyuu irraan kaffalanii nama waaqa sodaatu yoo ta'e malee akkanumatti hojjisiisanii raawwatanii booletti faagatu mucayyoon takka oggaa darbe oguma darbeen oggaa lama hojjisiifatanii kontiraata jechuudha. Odoo iqaamarraan hojjetiin garuu isaantu itti gaafatamaa mucayyoon baay'ee rakkachaa turte jechuudha. Kanaafuu warreen Joordaan deemtanii seera keessan sirriitti kabajachuu qabdu isin jechuu barbaadetanii imbaasiin illee achi keessa hin jiru namni sagalee irra ijoollee tana ta'u ijoollee baay'ee achi ukkaanfamee du'e namni waa'ee ijoollee saniitti irraa dubbatee hin jiru. Kanaafiyyuu wanti nan isiniif dhaamu dhugaa dubbachuuf nama biyya kana osoo deemuu baattanii baay'ee tokko natti tola. Biyya seera hin qabne biyya seerri hin jirre osoo deemuu baattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif amma biyyoonni Arabaa hin jiru beektanii sina seera kan qabu hin jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf namas qabaachuu baatte namni tokko amma biyya kana keessatti amma Dubaay kana keessatti yeroo baay'ee ijoolleen gaafa bu'aa ta'e ta'anii ba'aniis jechuudha. Namni keenya hin gargaara namni keenya baay'inaan ala jira waan ta'eef namni keenya manooran isaa baay'inaan as waan ta'eef Itoophiyaawwan si gargaaru jechuudha. Akkas rakkina badaansi mofee mudannoo badanuu duusi mudatee biyya kana keessatti namoonni nama gargaara imbaasii isa dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu biyya kana ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa osoo deemuu baattanii baay'ee baay'ee jedheeti yaada. Biyya seera hin qabne biyya seerri intiniin jenne kana osoo deemuu baattanii baay'ee natti tola. Warreen deemtan immoo gizee achi deemtan biiroo keessan sirriitti tamaamsiistanii deemuu qabdu warreen afaan beektanii jechuudha. Isin gala ijoollee haaraadha kan deemaa jiru. Isheen tun nama jabduudha beektanii dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaan nyaattee akkuma beekamu mucayyoo jaartii wayii fudhattee turte mucayyoo sun dhugaa dubbachuuf akka kuwaasititti ittiin taphatte jaartittiin miidiyaa kana itti miidiyaa TikTokii hojjisiistii nyaata akka waan nyaata kennitee fi bakka mucayyoon fuulli ishii kun xalaa baasee jira. Hin beekama namni godaatii qabuu fi namni itti tole hin beekamu. Ishiin garuu akka waan itti toleetitti bicattiisan mana keessatti hiitee akka namni tokko hin argine miidiyaa irratti hin baastii dirqama miidiyaa irratti baastii mucayyoo beektanii lolteen dirqaman miidiyaa irratti TikTokii kana hojjisiistii jechuudha. Annaa kanaaf akkan ta'initti namni sagalee mucayyoo sana argee akkan ta'initti sagalee ta'anii fi mucayyoo sana mana sanii baasanii
sinin jechuun jaaladha waan akkanaati jira sinii galee deebi'ee ammas immoo micattiin namoonni akkanaa kun beekte ijoolleen akkanaa kun yoo jiraatanii warreen Joordaan keessarra turtanii namoota akkana kana gargaaru qabdu waliif sagalee ta'uu qabdu beektanii dhugaa dubbachuu namni tokko amma fakkeenya Itoophiyaan tokko amma Itoophiyaan akkasitti cakkanan biyya kana keessatti amma feeyyuu walitti cakkananii jechuudha wal gargaaru amma ta'e wal gargaaru kanaaf wal gargaara sinillee amma dandeessanitti namni tokko namni biyya keetii biyya ati jirtu sanitti rakkatuu hin qabu sagalee ta'uu fi qabda hanga sii danda'ametti hanga dandeettutti sagalee irree ta'uu baattuuf kadhannaan yaadachuu bira dhaabbachuu qabda nama keetii waan ta'eef anna akkasii soo ijoolleen akkanatti rakkatan baay'eetu jira kan bakka sagalee irree dhabee maal jedhee of dheetirree of ajjeesee jira biyya kanaafuu akkasiniin jedha buloota koo waan akkanaatu jira ciyyoota ammoo akkuma amantaa keessanitti kadhannaa godhaa fi kadhannaa keessa yaadadhaa kanatu jira yeroo ammaa kanatti immoo beektanii namuma keetituyyuu siin na'uu har'a alagaan siinaa jettaniiti biyya keessattuu amma sarraatanyaa gaafa fudhatanii dhugaa dubbachuu fakkaataa isaan Itoophiyaa keessatti koo sarraatanyaan bataam itti waaqi baay'ee takka nama asaasisiis yeroo kana laaltu immoo arabumti akka barbaadde siyaa gootu nama jechisiisa nama ofii dhugaa dubbachuuf akka sareetitti xayyafuus niin jedha amma karaa miidiyaa kana irratti nan argaa yeroo tokko warreen miidiyaa fayyadamanii faamazii ta'anii maal jedhan kun daa'ima qabdi kaan gadi yani waan isa yaadadhe cuggarra kun na dhugaa dubbachuuf achi limini bakka na gubas ni jira waa'ee biyya keenya hoona yaadadhe bataamti yaadadhu malee yaadannaan bataam nama dhukkuba biyya san keessatti biyya keenya keessatti namni kee sarratanyaa gaafa fudhatte namni ofii akka obboleewwaniitti akka obboleettitti silaaluu qabaati sarratanyaa sanii yeroo tokko dhugaa dubbachuuf sarratanyaa Itoophiyaatti siin rakkatte waa balleessitee waa akkana goote jedhanii rakkatte tokko damboosatti hin kennu tokko hin xayyafaa tokko amma nuyi amma waan araboota hojjenne nyaannaa miti aan isaanii foon yoo ta'e kan sarratanyaa dhugaa dubbachuuf namni arge beektanii nan argee nan dhagaillee isaaniif ama foon hojjetame sarratanyaan immoo kophaatti waxii shiroo hojjetatti jechuudha taarikii kanan dhageenyeetiin dhugaa dubbachuuf aan biyya keenya sanbe geetan bakka bataam itti na dhukkubessin jaayee yeroon gaafa dhaga'u indee akkamitti jennaan akkanumaan sarratanyaatiin Itoophiyaa keessatti amma magibiin isaanii 2-3 dhiyaate taksi ati shiroo kophaatti shiroo nyaanni kee kophaatti shirootu hojjetamaa jedhan dargeetan nama waan eebbisee namni waaqayyoon eebbisee bakka waaqa sodaatuun alatti namni Itoophiyaa marziidha dhugaasiniin jedhan marzii waan ofii nyaatu san nyaachisu sarratanyaa amma araboonni ammoo fiiyyuu gara jabaattu waan isaan nyaata san nyaanna dhugaa dubbachuu cubbuu gochuun gaarii miti wanta isaan nyaata nyaanna wanta isaan dhugan tuni gosoonni Itoophiyaa keessatti sarratanyaatti sabatti dhugaa dubbachuu ishiin iyyuu immoo kaleechayyuu immoo mataa ol qabattee ishiin iyyuu namarra annaa akkasii dhugaa dubbachuuf kan Itoophiyaa kun baay'ee takkanaa ajaa'ibeen na dhiisuu didee gaafa dhaga'u dhugaadha jedhee nama irraa hin dhageessitanii dhugaadha jennaan akkana sarratanyinnatii Itoophiyaa keessatti bataam kiif namni keenya jechuudha namni Itoophiyaa asitti akka barbaadde ta'uu wayya dhuftee ta'uu hin jedhee ergasuu dhugaa dubbachuu biyya ormaa keessatti namni keessiin naani alagaan siin nama macheem na araboonni akkana godhanii jedhanii wanti ajaa'ibsiifatan tokkollee hin jiru maaliif nama isaaniitii miti ka haddaanii keenyayyuu namni akkana wal godha jedheen baay'ee tokko waan na ajaa'ibsiisaniin jedha nama akkasiitu jira soo arabni immoo akkana nu goote jedhanii wanti himatan taarikii wayituu hin qabu jechuu barbaadetanii ingitii ijoollee keenya miidhamanillee rabbiin mana nagaa isaaniitti taaqabu
achiisaan baase to'i na kanatu jira siniin jedha turtii gaarii qabaadhaa viidiyoo biraatti nan galtee binutti. Bye.